macaafa qulqulluu keessaa tokkoon dubbisaa macaafa faarfannaa boqonnaa 46 lakkoofsa 1 kaase. Waaqayyotti nuyi kooluu hin galla, inni humna keenya, inni rakkina keessatti gargaara ta'uun isaa beekameera. Kanaafis lafti yoo diddiiramte iyyuu, tulloonnis horgofamanii galaana walakkaa yoo buufaman iyyuu nuyi hin sodaannu. Bishaanonni isaa hursaa yoo hoomacha'an iyyuu, tulloonnis raafamu isaaniitiin yoo roqaman iyyuu, Waaqayyo Gooftaan maccaa nu wajjin jira. Waaqayyo inni kan Yaaqoob da'oo keenya. Amen. Yaa Waaqayyo Gooftaa, dubbii kana maqaa Yesuus Kiristoosiin amma yeroo dhaggeeffannu dubbii kanatti nuuf eebbisi. Dubbii kana kan dhaga'an jireenyi isaanii dubbii kee kanaan Waaqaaf lafarratti kan eebbifaman haa ta'an. Dubbiin kun dhaga'anii kan dhiisan duwwaa utuu hin taane keessa isaaniitti maqaa Yesuus Kiristoosiin sanyii ta'ee akka biqilu si kadhadheera. Keessa isaanii haa qabatu, jireenya isaanii haa jijjiiru. Humni dubbii kee kana keessa jiru isaan irratti kan hojjete haa ta'u maqaa Yesuusiin. Amen. Macaafa qulqulluu kana keessatti macaafa faarfannaa boqonnaa 46 lakkoofsa 1 kanaa kaasee fi akkasuma macaafa faarfannaa boqonnaa 91 gabaabaatti walii wajjiniin kan dhageenyu ta'a. Iddoo kanatti kan ilaallu faarfannaa waa'ee moo'icha ilaalchisee faarfatame tokko argina. Akkas jedha, Waaqayyotti nuyi kooluu hin galla, inni humna keenya. Maal jechuudha Waaqayyotti kooluu galla jechuudha? Waaqayyotti nuyi kooluu hin galla jechuun maal jechuudha? Namni tokko yeroo kooluu galu maal godhu? Kooluu galuu jechuun fakkeenyaaf namni tokko biyya keenya kana keessaa deemee gara biyya biraa yoo dhaqee achumatti hafuu yoo barbaade biyya sanatti ana simbiratti nafaa. Biyyi koo kunnaan ta'uu ani gara keessanitti kooluu galeera. Maxxantummaa xiggeenyinnati gaafata jechuudha. Ani simbiran jiraadha jedhe. Waaqayyotti kooluu galuu jechuun ani jireenya mataa kootiin naaf hin ta'u, ofii koo deemuu hin danda'u, socho'uu hin danda'u, sittiin kooluu gala jennee gaafa dubbannu jechuudha Waaqayyotti. Kanaaf maal jedhe iddoo kanatti Waaqayyotti kooluu hin galla. Inni maal humna keenya. Inni nuti kooluutti gallu kun humna keenya jechuusaati. Mata duree akkasii yeroo irratti dubbadha. Warri Waaqayyotti kooluu galan humna argatu. Amen. Waaqayyotti kooluu galan humni kan argamu Waaqayyotti kooluu galuurraa. Malee humna callume hin argachuu hin dandeenyu. Humna gaafa argachuu barbaannu Waaqayyotti kooluu galuu qabna. Waaqayyotti baqachuu qabna. Humni kee humna kooti jechuu qabna. Ati dandeettii kooti jechuu qabna. Ati cimina kooti jechuu qabna. Kanaaf warri Waaqayyotti kooluu galan humna argatu jechuudha. Humna gaafa argattu immoo wanta dadhabdee addaan kuttee deebitee itti fuftu. Gaafa humna argattu wanti jireenyi kee doomee qabte hirame deebitee lafaa kaasuu jalqabda. Haleluuyaa. Gaafa humna argattu wanta kaleessa hin danda'u jettee dhiiste deebistee lafaa kaaftee jalqabda. Humna gaafa argattu Waaqayyo humna isiniif haa kennu malee. Humna gaafa argannu jireenyi keenya hin haara. Humna gaafa argannu kaayyoo keenya itti fufna. Humna gaafa argannu abdii keenya haara. Waaqayyo humna haaraadhaan isin haa muudu. Kanaaf Waaqayyotti nuyi kooluu hin gallanni humna keenya. Namni humna qabe fiiguu hin danda'u. Waan yaade raawwachuu hin danda'u. Kaayyoo ka'eef galma ga'uu hin danda'u. Fiigicha isaa galmaan ga'uu hin danda'u. Kanaaf maaltu barbaachisa? Humnatu nu barbaachisa. Humna immoo kan argachuu dandeenyu Waaqayyotti kooluu galuudhaan. Waaqayyo humna isiniif haa ta'u. Inni rakkina keessatti gargaaraa ta'uunsaa beekameera. Rakkina keessatti gargaaraa ta'uunsaa beekameera kan jedhameef Yesuusiif Waaqayyo qofaadhaaf. Rakkina keessatti kan nama gargaaru. Gargaaraa ta'uunsaa beekameera jechuun haaraa miti. Kaleessas kan nama gargaaru Waaqayyoodha. Har'as kan nama gargaaraa jiru Waaqayyoodha. Boris kan nu gargaaru Waaqayyoodha. Kanaafuu rakkina keessatti gargaaraa ta'uunsaa beekameera. Inni gargaaraa keenyadha. Waaqayyo gargaaraa keenyadha. Waaqayyo gargaaraa keessani. Ergaa haaraan isiniif qaba. Waaqayyo gargaaraa keessani. Waaqayyo gargaarsa nuuf ta'eera. Karaa hundumaan Waaqayyo gargaaraa keenyadha. Haleluuyaa. Kanaaf gargaaraa kan ta'e bara baraan kan nama gargaaru Waaqayyo qofi. Yeroo nama gargaaruu barbaadu haala laalee yoo mijateef yoo haalli itti tole. Yeroo bareedu, yeroo qabu, yeroo danda'u nama gargaara. Kan yeroo hundumaa nama gargaaru rakkina keessatti gargaaraa ta'uunsaa kan beekame kan mirkaneeffameef Waaqayyo duwwaadha.
waaqayyo rakkina keessatti sin gargaaru nama gargaaru saduwaan rakkina keessa nama baasa waaqayyo akkasii Daawit boqonnaa 40 irratti macaafuma faarfannaa kan ani gara waaqayyootti anatti kutuudha waaqayyoon nan eeggadhe inni immoo iyya koo naaf hin dhagaye boolla ursaa bishaan sodaachisaa dhoqqee akkasuma nama qabatu keessa harkisee na baase waaqayyo gaafa nu gargaaru lafa nutti hin tolle lafa jireenya keenya madaalle haala hin barbaachifne keessa harkisee nu baasa waaqayyo gooftaan isin gargaara kanaaf akkasii namni kun rakkina keessatti gargaaraa ta'uun isaa beekame kanaafuu nama waaqayyotti kooluu galee tokkositti dubbachaa kanaafis lafti yoo diddiiramteeyyuu tulloonni hurgufamanii galaana walakkaa yoo buufamaniyyuu nu hin sodaannu alleluuyaa nu hin sodaannu in sodaatiin gargaaraan kee waaqayyoodha inni si gargaaru waaqayyoodha maal jedhe tulloonni yoo hurgufamaniyyuu galaanonni yoo machaaniyyuu nu hin sodaannu akka nama addunyaa biraa keessa jiruuti jechuudha namni waaqayyotti kooluu agale inni lammaffaan namni waaqayyotti kooluu gale humna argatan ni jalqaba inni lammaffaan namni waaqayyotti kooluu gale hin sodaatu maal jechuudha akka nama addunyaa biraa keessa jiruuti lafarra jira lafumarra jiraata garuu lafa kana amanee miti lafa kanarra kan inni deemu lafa kana amanee miti isa waaqaaf lafa uume waaqayyotti amaneetu lafti kun yoo raafame yoo hurgufame tulloonni yoo hurgufaman nu hin sodaannu nuti eessa jirra waaqayyotti kooluu galleerra halleluuyaa akka nama addunyaa biraa keessa jiru warri waaqayyotti kooluu galan sodaa malee jiraatu haala isaan naasisuun hin naani abdii kutachaa hin adeeman yeroo hundumaa humni isaanii haaraadha rakkinni kun hin darbama nu hin sodaannu waaqayyo irra hin sodaatin siin jedha haala kee keessatti kooluu gali duwwaa waaqayyotti sodaa sirraa dha'uudhaaf waaqayyo gara kee dhufa mee macaafa faarfannaa boqonnaa 91 ilaalu warri waaqayyotti kooluu galan eessa jiraatu maal ta'u isaan macaafa faarfannaa 91 namni golgaasa hundumaa gararraa jiru keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala hin buufata waaqayyoon ani kooluu sitti galeera ati masaraa kooti ati waaqayyo koo isa ani amanadhuudha hin jedha waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'e ayicha nama balleessurraa si oolcha harka isaatiin si golbooba bobaasaa jalatti kooluu hin galta amanamummaan isaa gaachanaaf marsaa siif hin ta'a wanti halkan nama sodaachisu xiyyi guyyaa namatti gadi dhiifamu siin sodaachisi ayicha dukkanaan namatti dhufu dhukkuba adeemaa saafaa nama balleessus hin sodaatin kumni tokko si bukkeetti kumni kudhanis gara mirga keetti yoo kufaniyyuu wanti namatti dhufu kun sitti hin dhiyaatu ati garuu ija keetiin ilaaltee gatii warra jallootaaf baafamu hin argita haleluuyaa namni waaqayyotti kooluu gale eessa jira namni golgaasa hundumaa gararraa keessa jiru jiraatu wedha gaaddisa isa hundumaa danda'u jalan buufata eessa jira jechuudha namni waaqayyotti kooluu gale gaaddisa isa hundumaa danda'u jala gaaddisicha jalatti mohamaan sirran ga'u kan siif gaaddideessa jiru waaqayyoon ilma waaqayyootu harka sirra qabeera jechuudha balaan sirra ga'uu hin danda'u harka isaa sirra kaa'e kan jiru waaqayyoon namni golgaasa hundumaa danda'u gararraa keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala hin buufata waan tokko duwwaasin itti bennu xumura waaqayyootti ani kooluu sitti galeera ati masaraa kooti ati waaqayyoo koo isa amanadhuudha hin jedha inni kam inni waaqayyootti kooluu gale gaaddisa isa hundumaa danda'u jala buufata fakkeenya tokko gaaddisni mukaa guyyaa yommuu dhaxxanii jala teessan fakkeenyaaf saayitii jalatti dhaqxee yoo jala gadi teessee yommuu saayitii 7 yommuu 8 hammuma aduun cimaa deeme sirraa naanna'aa deema lafa ganama teesse sanatti sirra dhaabbatu gaaddisi mukaa inni kan waaqayyo garuu akkas miti gaaddisa isa hundumaa danda'u jala buufata jechuun hamma haalli sitti ulfaataa deeme hamma jireenyi sitti ulfaata amma yaaddoo guddaa keessa galte gaaddisa isaa jala gaafa jiraatu rakkinni baay'achaa gaafa deemu sitti naanna'aa jechuudha gaaddisni waaqayyo sirra naanna'aa miti sitti naanna'aa adeema siif gaaddiddeessaa adeema dhukkuba sirraa dhahaa adeema du'a sirraa dhahaa adeema hamma haalli cime sitti naanna'aa adeema gaaddisi waaqayyo hara gaaddisa waaqayyo jala jirtaati
ati mucaan waaqayyo gaaddisa waaqayyo jala jirta gaaddisa waaqayyo jala jirra nuti warra gaaddisa waaqayyo jala jiraatu hamaan irrangau haleluya kanaafi gaaddisni inni kan waaqayyo nuuf gaadditeessa jireenya keenyaaf gaaddisa dhugaa ta'a jireenya keenya eebbisa jireenya keenya gargaara gaaddisa isa kan waaqayyo jala akka jiraannu waaqayyo nuuna gargaara waaqayyo isiniif gaaddisa isiniif haa ta'u hela hamma aduun saafaan isinitti cime aduun saafaa akka jireenya keessaniin argan balaa hamaan akkasin arganne waaqayyo gaaddisa siif haa ta'u hamma haalli isinitti cime kan sitti naanna'aa adeemu kan yeroo ilaalee sirraa naanna'u tuntaan kan sitti naanna'aa adeemu jireenya keetti naanna'aa kan deemu gaaddisni waaqayyo isinirraa haa buufatu waaqayyotti kooluu agallu inni humna keenya inni gaaddisa keenya isatti kooluu warri galan humna argatu kanaaf iddoo kanatti akka seene sadii irratti waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'u nan gabaabseen xumura dhahicha nama balleessurraa si oolcha gaafa maal taatu gaafa gaaddisa isaa jala jiraattu ati kan jirtu gaaddisa waaqayyo jala waan ta'eef kiyyoon si qabuu hin danda'u jechuudha kiyyoon siif hin taa'u miti ergaanarraa kiyyoon jira kiyyoon siif taa'a baajata baasanii kiyyoo siif kaa'u humna isaanii hundumaan kiyyoo siif kaa'uu danda'u ati garuu bobaa waaqayyo jala waan jirtu kiyyoon isaanii si qabuu hin danda'u gaaddisa waaqayyo jala jira haleluya kiyyoo isaanii fashaleessee si jiraachisa Yesuus dubbii dhageenye kana gooftaan nuuf eebbisu yaa waaqayyo gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin barabaraan galanni siif haa ta'u maqaan kee kan eebbifame haa ta'u dubbiin kun jireenya isaanii afuura isaanii foon isaanii irratti maqaa Yesuusiin hojii haa hojjetu warri yaa waaqayyo sibiraa sagalee kee eeggatan humna sagalee kee kana keessa jiruun haalli isaanii kan jijjiirame haa ta'u jireenyi isaanii harka keetiin haa eebbifamu maqaa isaatiin nu jaallatte ilma kee Yesuusiin